hedduu kan ka'u Jawaar dur akka inni qabsaa'ee hangam akka inni aarsaa kafale ni beekna. Isa qofa osoo hin taane kan qeerroon meeqaa namni gara qeerroo kuma 20 kuma 10 akkuma adda addaatti haasamaa kun hundumti gatii kaffalamee erga balbala kiiroo 4 gahamee booda waa hundumti dhiigi nama dhumatees aarsaan sun hundumti bilaash ta'ee hafee sunuu nu gubuu jiru osoo sunumtu ibidda nutti qabsiisu ammas erga hidhaa bahee ammallee qabsoo gaggeessee oofee waanuma oppiidiyoo yookiin ammootu warruma aangoo irra jiru kan aangoo irra tursiisuu waan fakkaatu hojjetaa jira. Dubbiin kun sila akkamii daandiinuma baratame isa irra deemaa irra hin fakkaatu waan jedhu mana keessa yeroo adda addaa yoo ka'u dhageenya mee kanarratti maal jetta? Dura gaafatanii gaafiin haa dhufu. Okay, gaafii tokko gaafatameera amma gaafii afur wal duraa duubaan gaggabaabsaa gaafattu ammas yaadachiis lammaffaa gaafii wal fakkaataadhaan dirqama hundumti keenya gaafachuus dubbachuu hin qabnu. Wal fakkaataadhaan duraa dhaaba sa'aatii qusachuu qabna. Waa'ee nyaataa jira ni beektu hanga maqaan isin rakkisne. So eenyuun kan fuulduraan jiru. Okay, obbo Birraasa Kaytaan hoyin beekuu qaba ammarra. Okay, lama hiriira galaa please akkuma asumaa yoo dhaa'ee keessummeessuuf akka mormi jechuuti nama hiriira galchisaanii. Okay, eenyu akka ta'e argeera obbo Birraasa Gaafii kan ta'e. Bakka daawwadha. Duraan dursee laga rabbii sadarkaa kanaatti ga'een jedha. Waggaa 45 irraa dhiphoodha dheen hidhamee kan inni irraa bahe. Ana caalaa immoo kan hidhame Boordeetaan jiru as keessa. Dhiphoodha jedhamneeti. Isinis dhiphoodha jettanii hidhamtan jechuudha. Har'as dhiphoodha jedhamee kan hidhamee jira. Kana fallisaa maali? Biyyi utuu hin lolin biyyi bilisa bahee jira. Lola malee biyya lafaa keessa. Tarii biyya Mandeellaa yoo ta'e kan isaaniif innoo garaagarummaa qaba. Kanaaf biyya kamii lola malee kan bilisa bahee jira. Kana kan inni gaafachuu barbaade. Kan biraa immoo namoota gaafa isin hidhamtan gara 300 oliitu du'ee gaafa weellisaan keenya Hacaaluu gaafa beektu kooti sana amma yootitti ilaallu isaan kana waa'ee isaanii namni yaadatee jiru maal qabdu karoora warra kanaatiif warra miidhame kanaaf gumaa isaanii baasuudhaaf maaltu jira? Lammata agartaniittu har'a isinumatti humna kan godhe waboodha. Saba Oromoo akka inni wamoo tokkomsee hunda keenya akka garbummaa jalaa nu baasuuf kaayyoo qabdu kanaaf. Yoo tokko na taane malee garbummaa keessaan baanu garbummaan numatti ta'a. Kan immoo saamamaa jirru kan saamamaa jirru qabeenya keenyaafi. Qabeenya keenyaatu nurratti deebisee Shimallis Faaniyyuu kunoo dhaqanii Amaaraa Killiidhaan miliyoonii kennu baala inni agabuudhaan dhumaa jira. Qabeenyuma keenyaatu nu lolaa isa kana yoo bilisa dhabaale malee. Dhiifama al takka dhiifama Dooktar nu dhiifama. Gaafis namni tokko gaafii lama waliin gaafatina. Namni kun waan siree argachuu qaba waan ta'eef ammas gaafii keessan gabaabsa. Bifa kanaan sa'a dheeraa deemna. Itti fufaa. Galatoomii gaafii tanaaf akkam gaafachuuf asii adeemsuu keessatti gabaa dhibba galee gaan dhuftee ulfaadhu. Ani gaafata kan si gaafachuu bara. Gaafiin si gaafachuu barbaadu ati eegaa kaafaa keessatti madalamtee jirti. Kaafaa Barara guddina bara meeqa kaafama kan deemu jira. Ila hanqarraan tana haasawaawi bilisoommaa yaadu jirti. Daftaraa fi qalamaan ila hanqarraan tana bu'aa nuti argamu hin jiru.
Kaafaan madura baanu fi buusin arras baanu nuti jennee jalaa yaanu jiru. Nuti wanni barbaannu Tigraay humna isin qabduu fi addunyaan hundinuutu dirmattee fi darajaa tanaan geessee abii manguddummaatti raqee gaafate. Nuti Oromoo maal dhabneeti dachii guddoo kana irratti saba guddaa kana taa'ee nama guddaa kana taa'ee qabeenya guddaa kana otoo qabnu ilaa hanga ammaatti amata 150 kursumaa fi daftarumaa fi qalamaa bilisoome jennee yaa'u nu baasu. Wanni nu baasu afaan qawweeti. Nama humna qabu addunyaan beeti. Nama humna hin qabne addunyaan beetu. Ati yoo taajila taate addunyaa irratti beekamta. Alaamuddin addunyaa irratti beekamaadha. Maaliif beekama? Qabeenya qabaaf beekama. Mootummaa Itoophiyaa biratti maaliif beekama? Qabeenya qabaaf beekama. Oromoon waraana yoo hin qabaanne beekumsa qaba. Yoo nuti humnaan lafate Oromiyaa keessatti waraanaan jabaachuu baanne kursiidhaan waliin bilisoomee jirtu gaafii tana sirraa hin eeggadhaa galatoomne. Ayyee duraan dursee bakka bilijaan si baase ana Abdoonaa Hawwati. Ani gaafiin biroo tamataa micii fakkaatu jira. Bara 70 keessa gaafa Hayilee Fiddaafaa ni nyaadhamu. Bara 1990 akkas gaafa Leencoo fa'aatis ni nyaadhamu. Bara 2018 kanas gaafa Hiikanis ni nyaadhamu. Hagayoon Itoophiyaa tana suphilee deemnaanii gaafii biyyaatan galatooma. Jawar Muhammad Baganagan Lufte keessummoonni asitti argamtanis bifa kanaan bifa takka argineen beekne akkasitti yaadanii Jawar Muhammad simachuudhaaf beekaa keenya gameessa simachuudhaaf baay'ee galatooma yeroo tokko harka walitti olii dhaabee garuu waan Oromoon qabdu irratti siyaasas ta'ee aadas yeroo hundaa kanatti akka wal bira dhaabannu dhaamsaas mana sitti dabarfadha. Nuyi ijoollee asitti dhallee aadaa keenyas afaan keenyas barsiisuu qabna. Waan kana ta'eef yeroo hunda ijoollee keenyas barsiisuudhaan siyaasa keenyas barsiisuudhaan rakkoo uummanni Oromoo keessa jirus barsiisuudhaan yeroo hunda akkanatti walitti dhufne walii qoricha. Yeroo hunda immoo deebinee waan Oromoon barbaachisu irratti akka wal arginu abdiin qaba galatooma. Kanatti taasisee wanni ani jechuu barbaadu Jawaar baga nagaan dhuftee irra deebi'ees ammallee baga nagaan dhuftee uummanni Oromoo illee baga gammadanii jedha. Yaadni kiyya kanatti taasisee wanni Oromoo kun halkanii guyyaas nama teechisus, nama raffisus, nama aarsaa. Kanaaf mana hidhaallee wati jirtu akkasuma qorra keessas dhaabannee hiriiras baanee mana keenya keessas teenyee aaraa gaddaa wanni Oromoon abaarsa qabaa jechaa baay'ee dhiphachaa ture. Dhibbuun kun immoo Jawaaris nu bahee gammachuun arganneerra. Warri siyaasa yookaan Oromummaa isaatiin mana hidhaatiin akka nu bahan ammallee abdii qabna ni kadhannas yoomillee bira dhaabbanna. Dhaamsi koo lammataa ijoolleen jiraachuu dadhabdee barattee digirii ishii iskiriiptoo ishii lafa qootee bosonatti galteetti. Kuni biyya jedhamsa keessatti amma beekutti waan takkaa ta'ee hin beeknedha. Namni baratee hojii hojjechuu hin dandeenye Oromummaa isaatiin du'aa jira. Mana hidhaati baheerra sharamaa jira. Kana hundaanuma beeknes inuma dhageenyas Jawaar immoo Oromoo Faris jedhee addunyaatti nu mul'isee baay'ee gammanna. Yoomillee ittiin boonna. Amma immoo wanni inni dhufee Itoophiyaa suphaadhaa jedhe. Na sobee goodaraan Itoophiyaa yaastee itti guutadhaa hin jedhe. Kuni Itoophiyaa hacaaluu nyaatte, Itoophiyaa dhugaa hacaaluu dhoksite, Itoophiyaa nama baratee fuutee bosonatti naqxe hunda akkamitti ishii shubbiname dhugaan keenya badee akkamitti ishii shubbinaa
beekaa keenya dhabnee akkamitti sii shubbina kaleessa Jawaar kilaashii malee meeshaa malee warra wayyaanee kan waggaa 27 uummata keenya dararsite san biyya ishiitti galchee pippii bilisa baasa uummata Oromoo osoo hin taane har'a immoo akkamitti Itoophiyaa subbaan hin jedha warra sandeemiyaa waan barii jalatti qabaa jedha shufeeriin allayyaatti galaa jira shufeerii sana akkana deebisaa jedha ammas uummatuma Oromoo ajjeesuuf nutti deebina qabsoon keenya bara 2018 xalafamee diina harka galee dhiiga uummata Oromoo balleesseera qeerroo hedduu balleesseera akkamitti deemnee ishii subbina ammas hin subbinu dhugaa jala hin subbinu gaafadhu baay'eedha yaadni kiyya baay'eedha garuu dubbadhee fixuu waan baay'ee garaa kiyya keessa jira atis inuma beekta warri beekaa Oromoo erga sin afdannetti erga ofitti sin kenninetti erga jaalala sin kenninetti daandii dhageessanii dhugaa keenya hin dabsina uummanni kun miskiina adaraa hin taata'u ulfaadha. የኔ ጥያቄ በአማርኛ ነው ጠይቀው እዚህ ከሬዲዮ ጃሺ ጆሃር ጋር 2-3 ጊዜ ጋር ተገናኝቼ አውቃለሁ ላይፍ እንደዚህ ሳይሆን ያው ከሬዲዮ ጀርባ ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል ሬዲዮ ጃሺም ቤቱ ነበረ እዚህ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት የኔ ጥያቄ ምንድነው በመጀመሪያ እዚህ በማየት በጣም ከፍተኛ የሆነ ደስታ ይሰማኛል ኩራት ነው የሚሰማኝ ስሜ መሐመድ ይባላል አምስተርዳም ነው የሚኖረው ጆሃር አሁን ይዘው የመጣ መንገድ ወይም ደግሞ ይሄ የሰላም መንገድ አሁን አይደለም የጀመረው እኔ እንደሚረዳኝ ከዚህ በፊትም በዚህ መንገድ ብዙ እንቅስቃሴዎችን ታደርግ ነበር ከብዙ ህብረተሰቦች ተቀባይነት ያለው ነበር የማይቀበሉት ነበር አሁን በዚህ ሰዓት አንተ ለእስር ቤት የሚያስገባህ የያዝከው የመሳሪያ አይነት የለም ወይም ደግሞ በኃይል የፈለኩት ነገር አደርጋለሁ የምትለው ነገር አልነበረም ለእስር ዳርጓል እስር ቤት ተዳርጋሃል የሰላም ቅስቀሳ በማድረግ እስር ቤት ውስጥ ገብተህ ያገኘውን ነገር አይተህ ነው አሁን ምን አስተማማኝ ነገር አግኝተህ ነው እንደገና በዚህ የሰላም ጉዞ ለማካሄድ የሞከርከው ሌላው ምንድነው ካንተ በፊትም የሰላም ጉዞ ያካሄዱ ሰዎች አርቲስቶች ሳይቀሩ እስር ቤት ገብተዋል እስር ቤትም ባይገቡ ከስራቸው እንዲፈራቀሉ ተደርገዋል አንድ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ዲሽታጌና የሚባለው አርቲስት ስለ ሰላም ስለሰበከ በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው የገጠመው አንተ አሁን ምን አስተማማኝ ነገር አጋጥሞ ነው ለዚህ ጉዞ እንደገና ለመጀመር ያቀድከው ወይም የፈለግከው አመሰግናለሁ kana jalaade bifnu yookaan gootaratti jedhee nuratti qayyadda galatooma kana kabar baachis Oromoo dhagaa gaafimmaan Oromoo iccitii ta'uu qabu jiru watakka wanni dho'isuu qabu jiru waan barbaadan hoggana keessan gaafachuu waan isin jaa isinitti himan ka barbaadan fudhachuu kan barbaadan fudhachuu dhabu mirga keessan ka qabsoofnes karaa beenu karaa dandeenyu isin hogganuudhaaf malee karaa beenu karaa barbaannu qofarra deema abbaan sanirraa maqee diina kiyya jechuun sun abbaa irrummaati abbaan irrummaa Itoophiyaa bakka isiin irraan geesse agartanii jechuudha kanaaf yoo xiqqaate waltajjii an jiru irratti waan barbaadan dubbadhaa ana qofatti miti hedduu dhaggeeffataa galatooma irraa hin gammachuu qaba jechuudha